jirtan nagaa galata rabbii fayyaadha. Warri YouTube kanaaf haarawaa taatan subscribe like godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkaataa waan garagaraa post ta'ee applicationoota biraatis Facebook fi miidiyaalee hawaasaa hunda gaafii yoo qabaattan commentii jala nu barreessaa. Waan isin mudate jechuun viidiyoo isin waraabnee viidiyoo isin gadhiifna. Akkasuma har'a wanni qabadhee dhufe akkaataa ittiin withdraw gara pointii keessan gara coinaatti jijjiirtanidha. Pointii keessan fakkeenyaaf amma pointiin kanaadha, coiniin kanaadha. Pointii kana gara coinaa kana deebisuudhaaf liinkii ejentii keessanirraa fudhattanii liinkii san koopii godhatanii koopii godhuu jechuun sekondii tokkoof miseejii san gadi qabdanii teessaniin fakkeenyaaf kuno amma akkanumattiin liinkii tokko qabee ta'an haaluma kanaan amma fakkeenyaaf akkanaami liinkii fakkeenyaaf waan kana koopii godhuu yoo barbaade isa kan akkanumattiin qabee ta'an koopii naa dhufa koopii godhee deemaanii jechuudha. San dhaqaan akkanatti pointii kiyya irra deema. Pointii kiyya qubaaniin gadi tokko. Pointii kiyya qubaaniin gadi tokko withdraw hin jedhaan. Withdraw. Akkanatti dhufa laa. Liinkii kan koo keessa liinkii akkaawuntii biraatiif keessa jira jechuudha. Liinkii ejentii biraa. Akkaawuntii lamaan fayyadama. Akkaawuntii lamaan qaba. Akkaawuntiin kaanis ejentiidha. Akkaawuntiin kunis ejentiidha. Kanarraan garasitti jijjiiruu jira jechuudha. Akkasuma isinis ejentii keessan nama ejentii jalatti taatan san jechuudha. Liinkii ejentii sanirraa fudhachuu qabdanii jechuudha. Namni san isin erguu qabaa jechuudha. Liinkii san yeroo fudhattan haala kanaan itti galchitan. Amma fakkeenyaaf bakki kun duwwaadha kan keessan. Kiyyamma liinkiitu keessa jiraami kan keessan duwwaadha. Liinkii jechuun kun TR kajoo kana. Animma asirra gattoka akkanatti bana. Akkana gizee bane USDT kajoo kana gadi tuutan. Bindiyaa kan keessan jechuudha. Akkaataa kunneen bindiyoo kanatti kan keessanis bindiyaa. Bindii kana gizee gattuutan paaswordii haarawaa dijiitii 6 itti galchitan. Yeroo lama wal jala eenyatuma takka galchitan. Amma paaswordii haarawaa itti galchaan jira jechuudha. Amma haarawaa itti galchee jechuudha. Amma haarawaa amti garuu kanuma dureenitti itti galchee. Isin yeroo lama isin gaafata. Yeroo lamaan gizee itti galchitan fuulduratti isin deebisa. Fuulduratti deebitanii withdraw sanirratti isin deebisa successful jee ergasii as deebisa ammas. As deebiteeti bakka kanarra gattuuta akkanatti isin banaa jechuudha. Liinkiin isin dura baaroodha duwwaadhaa ta'aa jira. Liinkii kana bakka kana gadi qabdanii teessaniiti san booda submit gootan. Amma fakkeenyaaf liinkii qabadde waan hin dhufiniif isin argisaa qaba. Liinkii dhuma kanaan qabaddaa jechuudha. Koopii godhadha kana. Laftina duraan duwwaadha. Laftina duraan duwwaadha sekondii tokkoof bakka kana gadi qabeetiin taa'en. Pestii dhufaami pestii tana tuutan. Pestii tana tuutan liinkiin galee jira jechuudha. San booda submit gootan. Submit kajoo kana tuutan akkana sekondii muraasaaf lakkaa. Sekondiin hammi kun yeroo xumurame kilikeet goota. Kilikeet akkanatti successful ta'ee jira jechuudha. Kana booda withdraw qofa jechuudha jechuusin. Withdraw gizee jettan akkaataa kiyyaa kanatti isin fidu kan keessan withdraw yeroo jettan confirm isin jaa confirm gootan san booda password isin gaafata password itti galchitan yookaan exchange isin jaa maqaa nama sanii isin fideeti exchange isin jee coin hammatti nama sanarra jijjiiruu deemtan san isin argeessa exchange gootanii jechuudha. Password itti galchitan kutee jira jechuudha nama san bira. Namni sanii asirratti isin deebisaa jechuudha. Mallattoo coinaa kanarratti fuuldura kanatti isin deebisaa jechuudha namni kun. Kanaaf haala kanaan asirratti isin deebi'aa jechuudha. Ergasii exchange godhachuu dandeessan nama waliin jechuudha. Akkaataan itti withdraw godhan haala kanaadha. Namoonni afaan Amaariffaa dandeessanis viidiyoo kana akkaatumaan itti hojjedhe kanaan ilaaltaniituma akkaanan godhe kana godhuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf galatoomaa YouTube kana share walii godhaa. Akkasuma viidiyoolee garagaraa viidiyoolee akkaataatti appii kana banatan hedduutu jira. Akkaataa invite hundaatu jira. Invite viidiyoo invite nama banachuu barbaadu saniif ergitanii viidiyoo kan koosanis jala erguu dandeessanii jechuudha. Viidiyoon akkaataatti banatee hojjedhe sanis jechuudha. Jala ergitan namni san viidiyoo san ilaalee liinkii isin ergitaniif saniin banataa jechuudha. Akkaataa liinkiitti affeeranis isin argisiiseen jira. Viidiyoo lameenuu wal jala ergitanii jechuudha. Namni san banachuu danda'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo tanaas like godhaa, share godhaa isin jaa galatooma.